Doktoreeshin manaamuneeshin yeroo jedhu sababa hin qabnee fi amma gabaabummaan sittima dhimmi koo maal sitti fakkaata akkasii tanaa qophaan adeemsisa eenyenu amma hospitaala kana dhufee gaafan deebi'ee galu torba ta'anii dhufu nama torba duukaan deema gaafasi nama torba duukaan deema na dhukkubaa mataa na bu'aafataa garaa na ciniinaa miila na ciniinaa waama na cinii eessa koo nan ciniin amman handhuura qofaa na ciniina waama isaa wallaalee man gondaa maali dhamma kanaan gondaa jechuun fi gondaan akkasi ciniintee dhiisti maal kana maalee dhure doktoreeshin na gargaari bakka. Thank you duraan dursees galateeffachuun barbaada maaliif yoo ittee nama doktoreeshin naan jedhu ani immoo baay'ee jaalladheeshin godha si galamni jaalladheeshin godhan immoo silloo fida immoo baay'een silloo fida duraan dursee kan sitti himuu barbaadu tokkoffaa irratti atumti mataan kee seetana jechuun koo immoo maalirratti hundoofte jetteedha jechuu dandeessa mataa kee gaafa ilaalu boofaa natti fakkaata akka boofaa martee deemtammati lammaffaa irratti immoo kan sitti himu ati seetana dhuguman siin jara ati seetana maaliif yoo ittee gaafa hospitaala kana dhufee deebi'ooni torba ta'anii dhufanii natti galuu itti himmati nama torba duukaan deema itti nama torba duukaan deema jechuun kee immoo seexana ta'uu kee ibsa kanaafuu seexanati seexana atumti seexana kanaafuu narraa ba'e bakka barbaaduu narraa ba'e maani dooktar maani ilaalcha keessattuu naan qallenaaf dubbii barbaacha moo akkam akkamii sin gochuu barbaadeetamma sin waansa ani dooktarii dhedhee ani si bukkee dhumnaanii ati akkasumatti qorachuu barbaaddaay dhukkuba qoricha hin qabneen si dhaalaan waan laggii beektanii waan laggiidhaan si dhaalaan waa naa isheen godhe goy seexana naan jettii seexanni kun aduu seexana immaayike eenyuudhaan seexana jechuu barbaada artati mataa boofa goote bayi gadi meenarraa bayi gadi siin jedhe udaan tittiin kun